السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتو كبجمتوتا هيردفتوتا كينيا جرتو بجراتن بكسن جرتنا كينيا جراتو جرتو فيا كيسن سنين جشار أو أنتن سنين كودي دفه وأنا جايبه تكو أنا جايبه كل سمالي يوجدتني gaaddisee في أجيبه ولمريت ورقة هيردفتوتا في كبجمتوتا كيا gaaddisee في أجين دولت كست والجبني والطريفتني أرقى والينفين سني أما وليت قدنيا تانية كتسا والجلتنا توركتني أنا معلومة جيتين جدو ساني جرون جدا سامونا كان دوغا إيشيني أفتي هجينو نانجتي الناس يرون أنجلو gaaddiseen نانجرا يوم دائما تكني باي يودو يشتغل أردفتو تفك بجمدو تكيا أنا معلومات قالتك يا ربي مالتك تجال لا جدو ساني توما جري باي أنا أجابيات رأي يشتغل أردفتو تفك بجمدو تكيا garuwan jiddu sani jiru waan ajaa'iba tokko waan namiyyaanni tokko jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya anna garrame kan masaan dura wanni walitti na jedhani kiloroksiin sababaasaa qorichaan fuula isaatti naqa maqaa koyoonni dha'ee kan jettu yoo ishiin salaa dhufte ajji mana jira kun akkasta innis yoo alaa dhufte gaaddiseen mana jirti gaaddiseen mana keenya dhuftu buna dafisii waame kanaan ajjiinis gaaddiseen kun gabaab duudha malee xiqqoo sinitti fakkaatu malee hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kan gaaddiseen qabdu namni qabu jechuudha kan gaaddiseen kun baatu namni hin baatee hin deemu gaaddiseen gamna qaruuxeedha qaruuxeen ishiin qixxaattu hin jirtu ajji kaameeraa keessee fi ajji waamtee waan si marri dhaqootu ittiin waamtee natti fakkaatan nama waamtu icciitii garaasaa keessaa gadi guurtee gadi oqqisiistee miidiyaa irratti gadhiiste maali wanti ishiin miidiyaa irratti gadhiiste أنا أبدين جالدا أبدي بايسة جالدا أبدي تليونا جستيسته أبدي يونا فوده أبدي يونا جالته أتمو minyoot جانا جنيدن الراسي في تايتين أكاس ولين جراني فيديو ورابان جرتو سئ وان غراسا كيس جرو أوندا gaduma guuree hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa waan garaasaa keessa jiruun gaduma ganna qaawwan garuu icciitii bakka gadi hin baasini ana abdirraa sii fixa atillee minyoot irraa naa fixi jedheen garuu ishiin icciitii kana qabachuu dadhabdee miidiyaa irratti bittimsite jechuudha miidiyaa irratti chaanal abdirratti gadhiiste chaanal abdirra seentanii ilaaluu dandeessu isiniin jecha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa yoo dhugaan se'ini yoo isin dhugaan se'ini chaanal abdirra seenaati ilaalaa waan ishiin jettanii waan inni immoo jedhanii jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa anillee abdirraa sii fixa ati immoo minyoot irraa naa fixi jedhanii akkasitti waliin galanii inni garuu icciitii kana hin baasinii icciitii kana hin baasinii ennaan tole jettanii miidiyaa irratti ol baaste ajji nama gadi ba'ee kubbaala kana taphachuu jira jechuudha ijoollee arabaa faana kubbaala kana taphataa jiranii anillee kaameerii makkiyya dhoksadhe innani dhufe mabruuk baga gammadee baga si gammachiisee jaartii argatte mitiin jedhan inni yoo barbaade jaartii maaliin argadhee eessaan argadhee jedhee waa akka ta'a balaa bijii akkuma beektanii jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ajjii waan tokko yoo godhe hin amanu abadan hin amanu akka inni namanni abdiin qaban isiniin jedha dhuma sagantaa kiyyaatti na hordofaa affeerraa kiyyaa ajjiin innuu namanu kanaafuu waan inni naan jedhu walumaan laallaa dhuma sagantaa kiyyaatti na hordofaa kaameeraa kiyyaa sanutti dhoksadhe asuma taa'ee se'e. What is it? Akkuma agarsiisa Anjira. Qabattee quufte. Kootaa irraa sitti moo? Waa sitti muka kootaa irraa. Haa? Waan sitti makamaa dhaabachiisaa sitti makataa irraa. Kootu sitti ni maal haa'in siin jedhe. Isuma ku yeroo qabdu natti fakkaata. Hojiin qabdu. Waan akka kee hojii dhabee milii kootu taa'e. Haa? Isas milii kan natti muti kootu sitti ni moo? Qaama dhiqataa moo? Boleh dikata kootu kore. Haji. Maria. Kota
jiru. Maal sitti himu? Maal? Taa'ee kaa gadi maal? Maali? Dhaabattee maalitti fixxagaa? Gadi taa'e. Maal feetaa sin jedhe malee? Gadi taa'e sitti himaa siin jaati. Maal? Mabruuk. Maal? Jaartii argatte jedhani. Jaartii argatte jedhani mabruuk. Jaartii maali? Jaartii maali? Kan barbaaddachaa jirtu kaa. Ganama akkana eegaltee immoo? Baga gammadde. Yaa kii kamaali jaartii sin jedhe? Jaartii barbaaddachaa jirtu kan argatte. Nama rabaa sin jechiti beena? Nama matte sanan natti hime. Kan matitti matte kan na barbaadii kan oduu nama jalaa fuudha ila warri gata kiftu kana lakki an oduu nama jalaan guure oduu namarraa guure miti waan ija kiyyaan argine. Maal agartee jirti? Waan ati nuti dubbatte sanan arge. Yaa kii maal dubbadde beena? Waan mati jaartii na barbaadii akkatti irraa naa fixii mana bakka biraa keessaa fi jette namatti ni matte waan himan. Waa takka illee ni himan. Ni himanne miti. Nama tokkotti dubbanne. Ati immoo dhugaa dubbachuu hin beektu yoo dhugaan dubbattu soba malee. Maal arge ati guyyuma tokko dhugaa dubbattee yoo duute. Yaa kee sin jedhe. Guyyaan sobuma dubbachaa ooltaa. Eenyutu sin jedhe? Dhaga'e arge. Maal dhaga'e maal? Dhaga'ee miti nan arge ija kootu ija kiyyaa kanaaf kanaan hin arge. Ati dubartii namatti taphachuu hin dadhabdu. Ati wanni dhuma seeta meeshuma mana keessa kan itti fayyadamanii darban. Akka seetaa dubartii nama akka seetaa. Iyyiin yaa kee waa takka wanni ama waa takka dubbadhee jiruti iyyiin. Argee jira siin jee argee aga'ee jira. Ija kiyyaan ibsu mana kun akka addaa. Eenyu mee maal dhagaa agartee jirti? Eenyuuni? Maal jettee nati? Maal jettee gaaddiseedha? Gaaddiseedha maal jettee? Maal jedhee gaaddisee? Homaan jenneeni? Waa takka hin jenneen. Ati dhugaa dubbadhume guyyuma tokko rabbuma kana sodaadhooti dhugaa dubbadhu ajje. Ati akkuma meeshaa seetee dubartoota namaa guyyuma irraa qayyaraa sisi qayyaruu dhiisa amma simiti kan qayyaru isaan si qayyaraa jira. Isaan torbee tokko si wajjin jiraatanii yookiin baatii tokko. Baatiin tokko kan maaliiti torbee tokko. Si faana jiraatanii si dhiisanii si biraa deemu. Ajji dhuguma dubbadhume dhuguma si rabbii kana dubbadhu. Maal? Namoonni si faana amma koo jiraate jira. Namoonni obsa si qabaatee si faana jiraate jira. Ana maal gunaa jiraatan wanta gunaa jiraatu. Hundumtuu lafatti si dhiisanii si biraa deeman. Kanaafuu maaluma gochuu dubartii namaatti qabatta. Yaa kan dubartii nama eenyu agarta. Aha kanaaf dalagaa dubartii barbaadinaan jetta kanaaf dalagaa dubartii barbaadaa jirta sammuu kana. Dalagaa naqattee irraa nyaachuuf deemtaame. Yaa kee dubbii gaaddisee taate gaaddiseen anaasii waliin buusuuf waan kana talee. Takko achi qaba. Anaasii waliin buusuufi wanni olchiiftee anaasii adda baasuuf mucoon farfara akkana taleetti. Anaan akkana waliin jedhee hin jiru waan akka waan qabu. Edaas atiif gaaddiseen kanatti walitti saaromtonni sammuu kana akkatti wal qabdanii akkatti. Amma kijee biraa qabdamu qabdan. Gaaddiseen mi'aati gowwaadha yeroo sana waan garaa kee keessa jiru gadi guuraa jirtaami. Ishiin viidiyoos waraabaa jirti. Yaa kee an taphaaf jedhee dhugaan illee miti. Chaanal abdii seeniti ilaalme. Waan akka fayyadamuu taate an taphaaf jedhee malee an dhugaan mijaa fuudhuuf miti osoo kan dhugaan fuudhu. Dhugaa fuudhuu miti. Ati mootota si fuulduratti argamteen dhista. An dhista emes naman waan tokko si naman. Waa isin jettu laaluu qabu akkas jedhe malee an fuudhaa barbaadeetiin mucaa ammoo waan sharree kana waliin isin ta'e malee isin dhibee ta'an asoo lolchiisuuf yaani jidduu guyyaa keetitti waan taane uumuudhaaf. Lakki shirrii dalaguuf miti gaaddiseen shirrii dalaguuf miti gaaddiseen qaroo xayiidha baay'ee gamna gaaddiseen ati immoo gowwaan gaduma guurta gadu ishiin viidiyoos. An beekaa jiraan an beekaa akkasii waraabaatullee argitee jirta kanaafuu kan waan garaa kee keessa jiru hunda gadi guurta gadu kanaafuu abdii rasiin fixaati immoo minyoota irraa naaf fixatte. Yaa kana jedheen minyoota irraa naaf fixee. Situ jedheen afaan keetti. Ofii naan jettu ofii minyoosi jaalatte naan jennaan an beekumaa waa isin jettu laaluufi ergana kana jaalattuuti irra naaf fixee jedheen ana isin jettu laaluufi. Waan isin jettu laaluudha. Waan isin jettu waan garaa kee keessa jiru dubbatte waan garaa kee keessa jiru gadi guurta. Amma waan beeku sitti jira sanboota waan beektuu jiraate kanaas si beekareesan. Waan beeku tokko hin jiru waan garaa kee keessa. Kanaaf dalagaa dubartiin na barbaade minyoo dalagaa seentaa dalagattu ijoolleen akkatu mana keessa wal fixu. Haa dalagattu waan akka asii wal fixuura seentee dalagattu ati. Edaa ati shirraa nyaachuuf yeroo sana. Nyaata dhiisee wanni sira kun jiru. Nana akkamitti dubartii irraa nyaattu. Karaa naan deemaa. Kanaaf si waama. Baqadhu wayi gaammu.
Dhugaa yoo sitti dabbatu baqattee ba'uu jaalattaa fi. Been baqadhu ba'e. Ati dhugaa dubbattee dhuftoota fi kabajamtoota kiyyaa kun argitanii dhageessanii jirtanii akkuma isiniin jee sana ajjiin hin amannee waakkate. Ani qaldiidhaaf ishiidhaan jedhee waan naan jettu laaluu dhufeen ishiin jedheetu waakkate. Inni garuu qaldii fi miti kan jedheeni qaldiidhaan miti kan hunda dubbatee jechuudha. Ajji amala sanatu beeka. Dhugaa gaaddisee naaf laattaa kabajamtu. Dhugaa gaaddisee baay'ee ishii galateeffadha jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa. Ishiin icciitii isa keessaa gadi guurti inni immoo wanni kaameraan jiru see waan margi gadi dubbachaa oolee jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa. Samuuna kana immoo minyoot hojii barbaadeef jedhee hojii barbaadee fi minyooti jedhee naatti meellee ture. Nama biraatiin illee hojii barbaadaa fi mucayyoon seentee haala lagduu jedheetu hojii barbaadaa turani. Bakka waan mana keessa jirtuuf waan mashiin teessee dabbaramtuuf ishiidha yaadeetu natti fakkaate malee waan ishii fuudhuudha deemu waan ishii jaalate natti fakkaanne kanuma bolummaa natti fakkaate malee waan jaalala ishiirraa qaban natti fakkaanne yeroo akkasii jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa. Ani illee akkas ta'e tole bakka yoon argee fi nan seensisaa jechaanii tureeyyo. Otuma asitti gara teenyee waliin nyaannee waliin dhugaa jirru akka obbolaatti waliin nyaannee waliin dhugaa jirru inni immoo as garagalchee anuma irratti masaanu manuma kana keessatti manuma tokko keessatti narratti yaadaa jira jechuudha. Ani gowwaan kun immoo akkuma obbolummaatti dalagaa barbaadaaf jira natti fakkaate malee waan akkasii natti hin fakkaanne. Waan hordoftaniif galatooma ulfaadhaa kabajamaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nu tura.